Dhiironni baay'een gaaffii isaan keessaan nu gaafatanii keessumaa immoo mana yaalaa dhufanii wantoota nu qunnaman keessaa wantoota muraasa kaafnee ilaalla. Keessumattuu dhangala'aan qaama saalaa keessan keessaa bu'u. Dhangala'aan isin keessaa bu'u maal agarsiisa? Yeroo baay'ee waa'ee dhangala'aa yeroo haasa'amu rakkoo dubartootaa qofa jedhamee yeroo itti ilaalamu ni argina jechuudha. Dhiira keessaa dhangala'aan bu'u jira. Dhangala'aan ispermii fakkaatu ta'uu danda'a. Dhangala'aan giriin yookiin immoo magariisa fakkaatu ta'uu danda'a. Dhangala'aan bicaatii ta'uu danda'a. Dhangala'aan bishaan fakkaatu kan wal hirkisu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo dhangala'aa kan biraa wajjin kan wal qabatus ta'uu danda'a. Dhangala'aan isin keessaa bu'u kun maal agarsiisa? Tariitii erga funcooftanii booda ta'uu danda'a. Yookiin immoo funcaanis akkasumatti ofiisaan kan isinirraa bu'us ta'uu danda'a. Waan kana wal qabatee mudannoowwan sadii kana yaadadhu keessumattuu waggaa kana keessa kan mudate mana yaalaa kan dhufan keessaas itti hima. Tokko yeroo hundumaa yeroo qamoo jimaa caatii qamoodha. Gaafa mana fincaanii ta'u dhangala'aan na keessaa ba'a waan akka ispermii na keessaa ba'a kan jedhu jira. Tarii waan akkasiis mudatee ta'uu danda'a namoonni jimaa qabaatan yoo jiraattan. Kan biraan immoo dhangala'aa waan akka malaa fakkaatu kun na keessaa ba'aa ture ani ispermii mana keessaa ba'a jedheetanii dhiisee ture. Garuu deebi'ee maal ta'e cidhaansaa yookiin immoo cidhaansaa irratti dhiibbaa geessisee cidhaansaa akka dhiitoo gochuudhaan yookiin immoo akka inni fileemdi ta'u gochuudhaan dhiibbaarraan geessee ture jechuudha. Kan biraan immoo dhangala'aan narraa ba'a waan ta'eef guyyaatti yoo xiqqaate paantii 7-8 jijjiiradha. Sababa kanarraan kan ka'e mana yaalaa deebi'ee kanaan dura abaalaazarii yookiin immoo dhibee wal quunnamtii saalaan daddarban qabda waan hin jedhameef paantii 7-8 jijjiiradha. Kan isin makiinaa faadhaa yeroo itti jijjiiradhu jira kan jedhe yaada akkasiin kaasisu jechuudha. Mee dhangala'aan karaa qaama saalaa keessanii karaa funcooftan yeroo isin keessaa bu'u maal agarsiisa? Egaa dhangala'aan tokko jira. Dhangala'aan normaalii kan bu'u jira, abnormaal kan jennu jira. Mee kan abnormaal ta'e irraa jalqabnu. Kana jechuun ureteral discharge syndrome kan jennu keessaa tokko dhibee wal quunnamtii saalaan daddarban keessaa tokko yeroo ta'u, karaa wal quunnamtii saalaa daangaa hin qabneen fakkeenyaaf koondomii fayyadamuu dhiisuudhaan nama tokkoof isaa olii hojii wal quunnamtii saalaa gochuudhaan yookiin immoo nama tokko hojiinis ta'uu danda'a. Wal quunnamtii saalaan daangaa hin qabne kuni baakteeriyaawwanii fi vaayirasiis ta'uu danda'a. Kan qaama saalaa dubartii keessa jiran gara qaama saalaa dhiiraa keessa seenuun yookiin immoo kan qaama saalaa dhiiraa keessa jiran qaama saalaa dubartii keessa seenuun yeroo isaanitti infekshinii uumanii jechuudha. Egaa qaama saalaa dubartii keessaa dhiirri tokko yeroo inni isaatti darbutti keessoon qaama saalaa yookiin immoo yeroo taraa kan jennu madaa'uudhaan infekshinii uumuudhaan akkuma beekamu egaa baakteeriyaan qaama saalaa keessa yeroo galutti seeliiwwan dhiigaa adii kee qaama keenya wajjin wal lola yeroo kanatti immoo maal ta'a madaa'uudhaanii madaa'uu isaarraan kan ka'e keessoon qaama saalaa kun dhangala'aa malaa fakkaatu adii ta'uu danda'a yookiin immoo akka bicaawii ta'uu danda'a yookiin immoo giriiniif bicaa wal makaas ta'uu danda'a akkasumas immoo dhangala'aawwan bishaan fakkaata furdaa zayitii fakkaatanis kan adii fakkaatanis ta'uu danda'a jechuudha. Dhangala'aan akkasii namarraa bu'uu danda'a jechuudha. Kanaaf namni tokko fakkeenyaaf walquunnamtii saalaa daangaa hin qabne gootanii mallattoowwan kana yoo ofirratti argitan keessattuu mallattoowwan kanneen akka dhangala'aan amman jedhe kun qaama saalaa keessan keessaatii hin ba'a yoo ta'e tokko lammaffaan immoo yeroo funcaan funcooftanii funcaan keessanii isin guba yoo ta'e dabalataan immoo funcaan ammaan dafee isinitti dhufa yoo ta'e kan biraan immoo qaama saalaa keessan gara mataa isaarra keessaa akka waan isin nyaatoo keessaa waan hooqii sinooksisuu wayii isinitti dhaga'ama yoo ta'e fi dhukkubbiin qaama saalaaf dhukkubbii cidhaanii fakkeenyaaf amma dhukkubbiin kun hanga naannoo cinaatti gad darbee isinitti dhaga'ama yoo ta'e kunniin dhibeewwan wal quunnamtii saalaan daddarbuu danda'a kan akka cobxoo gonooriyaa kilaayimiidiyaa kan jedhaman baakteeriyaawwan garaagaraa rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf akkuma isinitti hime dhangala'aan ispermii beektu ispermii maal akka fakkaatu beektu ispermiin egaa namni tokko yeroo tokko abjuudhaan namarraa bu'uu danda'a. Baay'inaan immoo yeroo wal quunnamtii saalaa gootan yookiin immoo tokko immoo dubartii wajjin gochaa jiru sanarraa bu'uu jiraachuu danda'a. Ispermii furdaan adii sun kan ba'u yoo ta'e inni ispermiidha. Kanarraa kan hafe ispermiin alatti dhangala'aan callisee isin keessaa ba'a yoo ta'e qaamni saalaa keessa madaansaas mataasaas madaa'eera yoo ta'e kun dhibeewwan wal quunnamtii saalaan daddarban keessaas tokko waan ta'eef yeroo akkasii mallattoo kana ofirratti arginaanii fi mallattoon jalqaba isinitti hime ofirratti arginaanii mana yaalaa dhufanii yaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Mallattoo kana akka argitanii maal gochuu qabdu yommuu yaalamiin turtanii dhiibbaa akkamii isinirraa ga'uu danda'a. Tarii namoonni kanaan dura mallattoo kana ofirratti argatanii ta'uu danda'a. Keessumaa waa'ee meedikaalaa warra biyya alaa wajjin deeman hojii wal qabsiisu waan dubbadhu qaban dhimma kana jechuudha. Tokko mallattoo kana ofirratti argitanii bakka har'a dhiisaa borra dhiisaa ittanii tuma jettanii dhiisuu danda'a yeroodhaaf. Keessumaa amma cobxoo kan jennu siifilis kan jennu dhiiga keessan keessa yeroo dheeraa turuu danda'a. Meebii narvii keessan yookiin qaama kan biraa miidhuu danda'a dhaqee. Akkasumas immoo meedikaalaaf yeroo fakkeenyaaf ijoolleen baay'een maal godhu isinitti fakkaate biyya arabaa deemuudhaaf jedhanii yookiin biyyoota biraa hojiidhaaf deemuuf jedhanii yeroo ilaalamanii cobxoon dhiiga keessan keessa deemuu hin dandeessanii ittiin jedhamu jechuudha. Kanaaf mallattoo akkasii ofirratti argitan kana duras ofirratti argitanii yookiin immoo mallattoo akkasii ofirratti argitanii jirtu yoo ta'e atattamaan mana yaalaa dhuftanii qorannoo fi yaalii barbaachisu argachuun dirqama jechuudha.
Maaliif dhibeen kun osoo yaalamin yeroo dheeraa ture maal namarraan ga'uu danda'a? Tokkoffaan keessoon qaama saalaa kunniin madaa'uurraan kan ka'e kan dhiphatu gochuudha. Akkuma uterine restriction kan jennu fiduu danda'a. Lammaffaan immoo naannoo gara cidhaanii deemuudhaan golgaa cidhaaniidhaa fi keessoo cidhaanii infekshinii uudhaanii epiidimoorkaayis kan jennu dhibee kanaan nama saaxiluu danda'a. Kun immoo booddee dhala dhabuu irratti ka'uu qaama saalaa irratti illee dhiibbaa mataa isaa geessisuu danda'a jechuudha. Egaa kan biraan immoo ol deemee hanga infekshinii kalee yookiin immoo infekshinii piroosteetii fi funcaaniif illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Yaalatu hin argatiin yeroo turemutti wantoonni akkas akkasii yookiin immoo haala akkas akkasiidhaaf sin saaxiluu danda'a wantoonni akkasii jechuudha. Kanaaf yeroo yaalamtanitti tarii hiriyyaan keessan yookiin haadha manaa qabdoote hiriyyaa keessan haadha manaa keessan illee fiduu qabdu. Fakkeenyaaf hiriyyaa keessan irratti mallattoon akkasii argamuu dhiisuu danda'a. Yookiin lamaan keessan irratti argamuu danda'a yookiin ishee irratti mul'ates irratti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yeroo akkasii lamaan keessan isheen illee dhuftee qoricha fudhattee yaalamuu qabdi. Qorichi yeroo isiniif kennamu ogeessi fayyaa tokko marfees ta'e qoricha yeroo isiniif kennu immoo sa'aatii isinii jedhee xumurtanii guyyaa torbaatti walqunnamtii salarra of eeggachuu yookiin immoo koondomii fayyadamuun hin gorfama jechuudha. Maaliif tariitii mallattoo agarsiisuu dandeessi paartinariin keessan suni dabarsuu dandeessu waan ta'eef guyyaa torba booddee immoo mana yaalaa dhufanii irra deebiin ilaalamuun gama fayyaatiin hin gorfama jechuudha. Kanarraa kan hafe kan biraan dhangala'aan jira. Namni baay'een mana yaalaa kan dubara dhufu keessaa tokko dhangala'aan bishaan fakkaatu kan wal harkistu tokko jirti. Dhangala'aan kun tokkoffaa dhannachuu yookiin gilaandii qaama saalaa keessa jirurraatti kan maddutudha. Lammaffaan immoo yeroo tokko piroosteetii keessaa illee kan baatudha. Keessattuu yeroo sheekii yookiin dubartii wajjin haadha manaa hiriyyaa wajjin silkii haasoftu miira keessa yeroo galtee haasoftu yookiin immoo gaafa wal dhungachuu jalqabdu akkas gootu dhangala'aan bishaan fakkaatu akkas wal harkistu suni ba'uu dandeessu. Kuni yeroo miira keessa seenu dhiirri tokko akkasuma kan irraa ba'uu danda'udha jechuudha. Kun normaaliidha baay'ee. Dhangala'aan akkasiin baatan normaali. Darbee yeroo qabdanitti funcaan facooftanii booda xiqqoo turtanii yoo ilaaltanii dhangala'aan bishaan fakkaatu kan wal harkistu wayii kan baatu jiraachuu dandeessi. Kunniin ofiisaatiin dhannachi qaama saalaa keessaa kuni kiliin of gochuudhaaf kan fayyadamu waan ta'eef baay'ee waan guddaa miti jechuu barbaadani. Kan biraan immoo yeroo baay'ee funcaan funcooftanii dhumarratti yookiin immoo sagaraarra hiixantanii yeroo sagaraarra teessanii kaatanii dhangala'aan bishaan fakkaatu kan wal harkisu kunis ba'uu danda'a. Kun normaaliidha. Wantoota akkas akkasii rakkoodha dhibee jettanii irra deebitanii cannaqamuun hin barbaachisu jechuudha. Egaa utuma asumni gidduutti namoonni dhuftanii yaalamuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirratti dispilee ta'aa jiruuni bilbiltanii beellama qabatanii dhuftanii yaalamuu dandeessu. Bakka argama keenyaa magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna si yaadachiisuudhaaf. Egaa inni kan biraan wanta dubbachuu barbaadu kanaan dura rakkoon akkasiis hin mudatee yeroo ta'e namoonni baay'een isaanii saayikoloojikaalii baay'ee miidhamu. Dhiironni hedduun isaanii qabaalaa zargaafa jedhamanii dhuguma isin jedha baay'ee dipireesiti ta'u. Sin mudateera taanaan bakka sin mudateera yaalli gaara gattanii taanaan waan tokko cannaqamuu dhiphachuun barbaachisu. Yoo yaalamne ta'e mana yaalaa dhufanii ilaalamu yookiin immoo yaalamuudha. Kanarraa kan hafe dhangala'aa yeroo hundumaa maal isinitti tokko guyyaatti yeroo 3 yeroo 4 callistanii cheek yeroo gootanitti isa marsa yaadni keessan sammuun keessan isarra jira waan ta'eef akkasini dhiibbaa biraa keessa galtan yookiin immoo rakkoo biraa keessa galtan isin gochuu danda'a. Kanaaf wanta isin gorsu yookiin wanta isin immoo jiraate maalla. Kanaan dura dhibee kana qabda jedhamtanii ittiin himameera taanaan baay'ee of hin cannaqina baay'ee of hin dhiphisina. Cheekaappii gochuu barbaadan mana yaalaa dhuftanii ilaalamuu dandeessu. Sirriitti maal akka ta'e dhibeen keessan maal akka ta'e fi yaala barbaachisu argachuu dandeessu. Kanarraa kan hafe of dhiphisuudhaan of cannaquudhaan of cinquudhaan wanti dhufu hin jiru jechuudha. Egaa dhimma dhangala'aan qaama saalaa keessaa bu'uun kun maal akka ta'e maalirraa kan ka'e akka dhufu of eeggannoo akkamii gochuu akka qaban kan dubbadheera jechuudha. Namoonni mallattoo akkasii ofirratti argitan yoo jiraatan atattamaan ammas irra deebiin jedha mana yaalaa kottaas hin jedha. Egaa namoonni immoo qaamaan dhuftanii yaalamuu barbaadan yookiin immoo waliin mari'achuu barbaadan yoo jiraatan immoo bakka argama keenyaa magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna. Lakkoofsa bilbilaa dispilee ta'aa jiru kanaan bilbiltanii beellama qabatanii dhuftanii yaalamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyatti gaa ifamatuun nagaa sin gaafaniitti seenee dhumarratti nagaa nama gaafatta akka hin jennee nagaa sin gaafachuun diskootiif na of galcha. Nagaa kiyya ammas nagaan koo eegamaadha. Baga nagaa taatan isinis namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan sabskiraayib godhaa kan immoo sabskiraayib gootanii mallattoo notifikashiiniitti bu'uurraaffattan mallattoo beelii notifikashinii sana tuqaa. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa dhabinaa.